Akkam jirtu daawwattoota hedduu waliintu amma kan waliin ilaallu questionnaire research keessatti gaafa hojjettanii yeroo baay'ee checkbox wanta jedhamu checkboxii hojjechuudhaa fi namoonni baay'ee rakkatu. Akkamitti rakkatu isa jedhamuu fi yeroo baay'ee autoshapii batanii wanta jedhamu jira Microsoft Word irraa. Isa keessa seenaniitu achirraa rectangle kan fakkaatu fayyadamu. Rectangle suni gaafa fuutanii hidhattanii iddoo itti barbaadan geessitanii gaafa researchiin suni editii ta'u bakka bakkatti socho'uu dhiisuudhaani baay'ee kan nama rakkisudha jechuudha. Kanaaf namoonni researchii hojjettanii area question irratti wanti kun isin qunnamee hubachuu dandeessu jedhee yaada. Sababii kanaatiif amma kanaaf solutionii ta'uu danda'a kan jedhamu gaafa questionnaire kana hojjettanii editii yoo gootan illee kan isin rakkisne tekstii duukaa bakka bakkatti socho'uu kan danda'u kan inni isinitti agarsiisu jechuudha. Kanaaf isa akkamitti hojjenna jechuudhaa fi Microsoft Word bantu. Microsoft Word gibantanii jettanii booddee kun amma sample questionnaire jechuudha. General personal information of respondents kan jedhu jala warroota kanatu jira. Sex, age, educational background, work experience, marital status. Kan biraan jiraachuu danda'a whatever. Garuu akkaataan isin checkboxii kana haala gaariidhaan itti fayyadamuu dandeessanidha kan isinitti agarsiisu jechuudha. Kanaaf kana gochuudhaaf maal goona? Faayila deemna jechuudha. Faayila eega deemne jennee booda Microsoft Word irra jiraanne option kan jedhutu jira kun waddana. Optionii seennaa. Optionii erga seennee booda custom ribbon kan jedhu kanarratti kilikii goonaa jechuudha. Kunoo kan asitti argamu custom ribbon kan jedhu kanarratti kilikii goonaa jechuudha. Ergi kanarratti kilikii goone jennee booda eessa dhufnaa? Asii gara mirgaarra kan jiru developer kan jedhu jira jechuudha. Developer kan jedhu keessatti tiik ta'ee hin jiru. Kanaaf isa keessatti tiik gaafa goonu okay jennaan jechuudha. Okay gaafa jennuuni maal goonaa? As dhuftu gararraa kana gaafa dhuftan jettanii developerii kan jedhutu isinii dhufa jechuudha. Kun adda developer kan jedhu kanarratti immoo gaafa kilikii gootanii maal argattu? Gajjallaa kun waddaan irratti gaafa irratti qabdanii maal jedhaa? Checkbox content control kan jedhutu jira kun. Isarratti gaafa kilikii gootanii fakkeenyaaf amma asii mail kan jedhu kana fuuldurattitu checkbox sana barbaaddu yonnaa ta'e asii dhuftaniitu checkbox content kan jedhu kana irratti kilikii goonaa jechuudha. Kana booda fidee akka kanatti as isiniif gashaa jechuudha. Akkasuma meelii fuulduratti isa galchitan kana koppii gootaniitu fuuldura fiimeelitti peestii gootu jechuudha. Innis akkamittiin ta'uu danda'a? Eeyyee asirratti gootanii booddee control plus C ergi gootanii as fiddanii control plus V ta'aa jechuudha. Eegasii booddee iddoo barbaadan sanatti akkuma kanatti peestii gochaa deemtu jechuudha. Peestii gochaa deemamaa jechuudha. Iddoo barbaadanitti geessitanii peestii gochuun ni danda'ama jechuudha.